Sa'aanuun qabsoo karaa nagaa biyya keessaa fi alaa gaggeeffamaa turin bara 2018 keessa ministeerri muummee Abiy Ahmed gara aangootti dhufan. Kana hordofee ammoo namoonni gaaffiin Oromoo deebii argatee jechuun amanan jiru. Haa ta'u malee hayyuun siyaasaa buleessii fi dursaan koongireesii federaalawaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddina gaaffiin Oromoo waggoota 50 oliif turee fi wareegamni qaalii itti kaffalamee ture ammallee deebiin arganne jedhu. Yeroo kamiyyuu caalaa qe'een Oromoo nagaa dhabee akka jiru dubbatu Piroofeesar Mararaa. Zalaalam Taaddasaa kan dubbise kunooti. Oromoon gaaffii siyaasaa qabu deebi'eefii jira. Oromoon aangoo olaanaa biyyattii sadarkaa ministeera muummeetti argatee jira. Kaanis akkasuma gama dinagdeenis deebi'aa jira. Kanaafiyyuu gaaffiin keenya deebi'eera, amma dhimma biraa irratti xiyyeeffachuu qabnaa jedhanii kan amanan ni jiru. Kanaan dura bara bulchiinsa olaantummaatiin TPLF bulchaa ture keessa diyaaspooraan Oromoo kan saba kaanis dabalate yoo xiqqaate tokkummaatti yeroo dhaabate sagalee wal fakkaataa dhageessaa ture, mormii gaggeessaa ture illee ni jira. Amma garuu hiramuun hin mul'atu. Biyya alaa kana keessatti akkamitti ilaaltan? Ilaanni Oromoon bilisa bahee gaappoon Oromoon tiri ta'e anaa fi garee lamadha kan achi odeessaa ooluu jechuu kooti. Gareen tokko warra mootummaa jala deemee firfaarii bu'atu. Achiin Oromiyaa bariin eessa hodhaqxee gara dirree du'aatti jijjiirameera. Qotee bulaan keenya manni isaa gubataa jira. Horiin Oromoo loon Oromoolee du'aa jiru sii galee. Wanti hojjetamne hin jiru. Amma yeroo tokko iddoon daladde gudar ijoolleen tokkee kutaa'ee jenna. Amboo gara gaddi. Abbaan amantii fi abbaa gadaa maal jedhee gadi ba'anii namni ijoollee isaa bosona dhaqxe namni maatii sana hodhu'an awwaale. Karaa hodhaa isaan deeman harka qabate. Mana waaqaa tokko wajjin naqee kadhate maal godhe dhukkubsatan mana kiimii geessee akkabsiise 10,000 50,000 itti qaxxaamuranii lallabaa turan. Kuni qaanii guddaadha 21st century kana keessatti namni kanan jedhu. Yakki kan abbaati sii galee yakka hoo jedhanii isa bosona galee mootummaa gubbaatti kana godhanii waa tokko jedhallee hin fakkaatu. Jaartii jaarsa abbaa obboleettii haadhoo maalintini walitti qabanii waan akkasii jedhu sii galee. Kun qaanii guddaadha. Amakaa kun kan godhumuu ijoolluma keenyadha. Eessa dadachiin Oromoo lollitti deemaa hin jirre. Namni du'aa hin jirre. Dubartii walajjiitii sarafaan agarre ilmoon keessa jiranii manaa fuudhanii kan duute. Amma inni illee mootummaa jalaa waa tokko bu'achuudha jedhanii warri sobanii odeessee bulaan jira. Sobee subsiisuu jechuu kooti tokko sana. Lammaffaa immoo wallaalummaanis burjaajummaanis kana gochuu hin danda'a. Garuu nuti sirnadha. Kan nuti mormaa jirru sirnadha. Habaluu kana ta'ee duwwaa otoo hin taane sirni suni saba keenya mirga isaa eegaa jiraayi. Saba keenya guddisaa jiraayi. Saba keenya laga ceesisaa jiraayi. Moo saba keenya miidhaa jira. Dubbiin baay'oolojii ka'e yeroo baay'ee dubbadheera. Nuguftara Sillaasee baree Oromoodha isaa tajaajila kaawwate. Mangistuu Alamaaraamis ilma Halamaan Waldaa Ayyaanaatti warra tafkiiti. Kan namni odeessoo ta'e. Amma Haala Sillaasee beekaa Oromoo balleessee bade. Hamma Mangistuun Alamaaraam beekaa Oromoo Haalee Fidaafaa jiru maal fa'aa jedhu beekaa Oromoo fixe. Yootu fixe. Ijaa kana dubbiin sirnaa fi dubbiin baay'oolojii gargar ba'uutu irra jira. Sabni keenya barii amma miiloonoo ta'anii amma buraayyuudhaa qabdee amma Danbidoollootti Hararii qabdee Arsii Baalee qabdee Boorana qabdee Gujii qabdee Walloo Kabisee qabdee Shawaa Kaabaa Sulultaadhaa qabdee amma maalitti maal ta'aa jira sabni keenya? Ijaa kanaa ijoollee warra keenya maqaa keenyaan mootummaa keessa jiranis barri kun hin darbaa beekuutu irra jira sii galee. Inni odeessee bulaa bitanii maal bobbaasanii maal ta'anii Oromoon bilisa beera gaabbiin Oromoo deebi'eera. Faranjiinis sammuusumaa nu gaafatti maal gaabbiin Oromoo siin jette. Gaabbiin Oromoo dhiigni baay'een itti dhangala'ee waggaa 50 deemaa ture. Aangoo nama tokko nama lama nama 100 nama 200 fi aangootti ta'uu otoo hin taane sabni Oromoo biyya sana keessatti saba guddaa ta'e kabajamee mirgi isaa eegamee fi nagaan bahee nagaan galee qabeenya isaa horatee qeesaa gubbaatti
dachiisaa gubbaatti abbaa biyyaa abbaa qe'ee ta'e nagaan jiraachuu fi nagaan guddina isaa eeggachuu danda'udha. Qorattoonni hawaa 2 guyyaa 8 akka turanii deebi'aniif ergaman ji'a 8 hawaa keessa turuuf dirqaman. Qorattoonni hawaa guyyaa karoorfameen ol hawaa keessa turuun kun akkamiin akka mudatee fi haala isaan keessa jiranii fi akkamiin akka deebi'uu danda'an irratti hirphaa gammachuu gabaasa kana qopheesseera. Ogeeyyiin hawaa Ameerikaa 2 waxabajjii 5 gara hawaatti imala eegalan guyyaa 8 keessatti deebi'uudhaaf turan. Garuu haalonni akkaataa karoorsaniin deemuu hin dandeenye. Ammallee Baach Wiilmarii fi Sanitaa Wiiliyaams dacheerraa ol ba'anii hawaa keessa balali'aa jiru. Haala kana keessa erga seenanii amma ji'a 2 ta'eera. Qorattoonni hawaa haala hin eegamneen ugguraman kunneen haala dacheerra jiru hedduutu isaan darbe. Ji'oonni bonaa isaan darbaniiru. Inumaayyuu osoo isaan hawaa keessa jiranii ayyaanni qillee fi barri haaraan isaan darbuu danda'a jedhamaa jira. Namni umurii waggaa 61 obbo Wiilmarii fi dubartiin umurii waggaa 58 aadde Sanitaa Wiiliyaams xiyyaara samii Boeing Starliner jedhamuun gara hawaatti kan balali'an. Xiyyaara kanaan namoonni wayita gara hawaatti imalan kun kan jalqabaate. Kaayyoon imala kanaa inni biraan xiyyaara kanaan imaluu shaakaluun boodaa fi akkamiin akka fayyadu murteessuudhaaf ture. Garuu xiyyaarri kun akkuma gara hawaatti dhiyaateen rakkoon isa mudate. Sirni balalii fi humni ittiin xiyyaarri samii kun gara fuulduraatti imalu dadhabuu eegale. Qaamoleen xiyyaarittii hedduun qilleensa keessatti cufaman. Namoonni kunneen erga buufata hawaa qubatanii booda gara dacheetti deebi'uudhaaf mala geejjibaa biroo isaan barbaachiseera. Qondaalli naasaa Steve Stich ibsa roobii dheengaddaa kennaniin hojiin keenya jalqabaa Baachii fi Sanitaa gara dacheetti deebisuudhaa jedhan. Namoonni kunneen akkaataa gara qe'eetti deebi'uu danda'an irrattis filannoo qondaalli naasaa dhiyeessan keessaa tokko imala gara hawaa fulbaana dhufu taasifamu keessa isaan galchuudha. Garee qorattoota hawaa waliin walitti dabalamuudhaan wayita isaan guraandhala bara 2025 ergama isaanii xumuranii deebi'an akka hojiin deebi'an gochuudhaa jedhan qondaalli naasaa kun. Kanaaf filannoon jiru imala garee SpaceX Crew Dragon Craft jedhamuun taasifamuun deebi'uudha. Akkaataa karoora kanaan qondaaltonni hawaa kunneen guyyaa 8 otoo hin taane ji'a 8 turuu danda'u jechuudha. Yeroo hanga kanaa buufata hawaa idil addunyaa keessa turuu jechuudha. Yoo isaan xiyyaara samii garee SpaceX Crew Dragon fayyadamuudhaan gara dacheetti deebi'an xiyyaarri isaan ittiin gara hawaatti imalan Starliner jedhamtu nama soonfe'in duwwaa deebitii jechuudha. Kun to'annoo kompiitaraatiin raawwatama. Qorattoonni hawaa kunneen xiyyaara oomisha Boeing ta'e dhiisanii xiyyaara samii SpaceX fayyadamuun gara dacheetti deebi'uun Boeingiif kufaatii guddaadha. Boeing waggootaaf kubbaaniyyaa SpaceX fi xiyyaara samii Crew Dragon waliin dorgommii keessa turan. Aadde Sanitaa Wiiliyaams paayileetii xiyyaara waraanaati. Amma garuu soorama baateetti. Obbo Wiilmers akkasuma paayileetii jeettii waraanaati. Kanaan dura yeroo 2 gara hawaattis imalanii beeku. Bishooftuutti namoonni daa'ima butuun qarshii 900 irraa fudhatan to'ataman. Dargaggoonni 6 daa'ima waggaa 4 karameellaa siibinnaa jechuun sossobanii butu. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa magaalaa Bishooftuu obbo Abiyyuu Miratuu BBC'tti himan. Daa'imni magaalaa Bishooftuu kutaa magaalaa Duukam aanaa Xaddachaa adoolessa akka lakkoofsa Itoophiyaa gaafa 29/2016 butame guyyaa 3 booda deebi'us dubbataniiru. Waayila koo Habtaamuu Xibabuutu dubbise. Maatii mucaa kana keessaa fira ta'uu isaa soddaadhaa fi abboleessa mucichaa namni 2 keessaan jiran ta'uu isaa qulqulleeffanne. Achumaan dhimmi kun naannoo sa'a 8 hanga sa'a 9tti opereeshinii gaggeeffameen namoonni 6 baajaajii tokko wajjin qarshii kana 800 fi 40 harka harkatti mucaa waliinuu qabamuu danda'ameera. Guyyaa meeqa booda kan isaan to'annoo jala oolan tarii? Guyyaa 3 booda. Kaleessa to'ataman? Kaleessa gaafa 2 akka isaan to'ataman ta'e jechuudha. Tarii namoonni kun kana dura galmee yakkaa qabu tarii hanga ammaatti irra geessaniirtu yoo ta'e gochaaleen akkanaa hoo magaalaa keessan keessatti irra deddeebiidhaan mudatu moo akkami? Inni akkasii kun hin jiru hanga ammaa illee fudhatanii akkanatti birrii fidaa maali jedhu kun hanga ammaa nu qunnamne. Isuma kanatu isa jalqabaati. Inni kunis haala hordoffii fi hawaasa waliin ta'uudhaan hojiilee hojjetameen battalumatti namoonni 6 kuniyyuu harka harkatti qarshii maatirraa fudhatanii fi mucaa waliin to'atamuu danda'ameera jechuudha. Maallaqa maatiin harkumaan deemeetti kennee sana booda to'annoo jala oolanii? Inni tooftaa adda addaa qaba.
na isaan qarshii gaafatan nu immoo maatii wajjin nama keenya turre. Qarshii isaan gaafatan kana inuma beekna. Akka isaan ishii jedhanus itti himne qarshii itti kennamu qaamni nageenya mootummaan jara kana akka isaan to'annaa jala oolchan ta'ee jira jechuudha. 900 gaafatanii? 900 gaafatanii achi 900 saniyyuu kennanii amma qabatamaatti kan argame 800 fi 40 harkatti jara kana wajjin qabamee jira jechuudha. Achuma magaaluma kutaa magaalaa Duukam keessatti kan to'ataman? Kutaa magaalaa Duukam aanaa Daddachaa keessatti. Namoota kanaan dura shiftummaadhaan magaalaa rakkisaa turan kunneen tarkaanfiin irratti fudhatame akka waliigalaatti mee keessattuu nageenya uummataa gama eeguutiin nageenya magaalaa fi kutaa magaalaa eeguu wajjin wal qabatee sochii taasisaa jirtan gabaabsaatuma natti himaa. Inni kanaan dura gabaafameera hin beekama akkuma biyyaattuu shiftaan balaafamaan magaalaa Bishooftuu kana keessa ture misaa jedhee of waamu inni hordofii qaamolee nageenyaatiin tarkaanfiin irratti fudhatamuun isaa hin yaadatama. Sababa kanaatiinis immoo magaalli namoonni kana wajjin hidhata qaban jennu namoonni 4 to'annaa jala oolanii jiru. Dhimmi isaanii seeraan gaafatamaa jiru. Laallamaa jira. Walumaa galatti guyyaa guyyaatti magaalaa Bishooftuu magaalaa turizimii ta'uu ishii ni beekama. Magaalaa turizimii immoo nagaa qabeetti ta'uu qabdi. Sababa kanaatiin hojiileen guyyaa guyyaatti hojjetamaa jiru. Baay'ee gaariidha. Baay'ee abdii namaa kennuudha. Kallattii kanaatiin haala uummata keenya dargaggoo magaalaa wajjin ta'uudhaan hawaasa bal'aa wajjin ta'uudhaan nageenyi misoomni amma jalqabamee jiru kun gufuu tokko malee akka inni itti fufu cimee guyyaa halkanii guyyaa hojiin nageenyaa hojjetamaa jira jechuudha. Odeessa aanuun qorattoonni hawaa lama guyyaa 8f akka turanii deebi'aniif ergaman ji'a 8f hawaa keessa turuuf dirqaman. Qorattoonni hawaa guyyaa karoorfameen ol hawaa keessa turuun kun akkamiin akka mudatee fi haala isaan keessa jiranii fi akkamiin akka deebi'uu danda'an irratti hirphaa gammachuu gabaasa kana qopheesseera. Ogeeyyiin hawaa Ameerikaa lama waxabajjii 5 gara hawaatti imala eegalan guyyaa 8 keessatti deebi'uudhaaf turan. Garuu haalonni akkaataa karoorsaniin deemuu hin dandeenye. Ammallee Baach Wiilmarii fi Sanitaa Wiiliyaams dacheerraa ol ba'anii hawaa keessa balali'aa jiru. Haala kana keessa erga seenanii amma ji'a 2 ta'eera. Qorattoonni hawaa haala hin eegamneen ugguraman kunneen haala dacheerra jiru hedduutu isaan darbe. Ji'oonni bonaa isaan darbaniiru. Inumaayyuu osoo isaan hawaa keessa jiranii ayyaanni qillee fi barri haaraan